baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee keessa namaa cabsu. Waan baay'ee keessa namaa miidhu. Wallahi keessi kiyyatu na miidhame. Obboleettii tiyya tana wallahi keessi kiyya baay'ee na miidhame. Baay'ee garaa na nyaatte. Galtee lafa ormaa turte garuu jireenya ishee keessatti ishee khayrii dalagataa turte. Wallahi khayrii dalagataa turte. Otoo haga jirru khayrii dalaganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fi keessanii isin jecha obboleen kiyya. Asmaan video kiyya namoonni subscribe godhin subscribe naa godha jecha. Wallahi akkuma sirratti argitanii obboleettii teenya tana wallahi waan baay'ee gara nama nyaatudha. Waan keessa namaa miidhudha. Waan baay'ee namatti dhagamu jechuu dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee natti dhagame. Obboleettiin teenya tun jiruu isii keessatti miidiyaa qabdi. Nama miidiyaa guddaa qabu. Wallahi hedduu keessa namaa cabsiti. Maaliif namatti dhagama. Garuu otoo jirru odoo gaarii dalaganne. Otoo jirru otoo waan tokko gara rabbii kennaa deebine. Wallahi waan faayidaa boruun isin darbitee jirti. Rabbiin cafee jaannataan ittiin isin haa gammachiisu. Halkan arge ani video ishee halkan qixxee arge. Hirribni na qabuu dide. Maaliif mucaan kun eessa jirti jedhee ruula biyya galte jedhama video isiit irratti. Garii qur'aanaa keessa turte namoota gara rabbiitti irratti gorsaa turte jajjabeessaa turte barsiisaa turte har'a daara akira deemte jechuudha. Abbaa waan facaafate hamata jedhan obboleen kiyya. Maaliif isin haala amala isii otoo gaafsan waan badaa ka hojjetu taate har'a olumaa'iin hundi sheekotiin hundi isirraa dubbataa jira. Gaarii isin hojjechuurraayi khayrii dalagachuurraayi wallaala akka baratu ka goosiftu diinii rabbiitti irratti cimte hijaabaa isii uffatte qaama isii sattaratte rabbii isiitti bootte rabbiin jaannataan isii hagamachiisu. Wallahi rabbii jaannataan isii hagamachiisu. Obboleen kiyya nuti jiruun addunyaa tuni gabaabdu. Jiruu addunyaa gabaabduu tanarratti wal jibbuu, wal hamachuu, wal nyaachuu, wal arrabsuu, wal qeequu otoo dhiifne. Mucaan kun yeroo muraasa galte. Maatii ishee hawwiin baane. Abbaa mana ishee hawwiin baane. Ilmaan yoo qabaatte ilmaan ishee hawwiin baane. Maaltu sitti dhagama? Sitti maaltu dhagama? Wallahi baay'ee tokko garaa na nyaatte. Garuu waan tokko saraahata waan tokko isinii dhaama obboleen kiyya. Kan biyya namaa keessa jirtanis kan biyya ambaa jirtanis waa tokko qofa isinii dhaama. Wanni an isinii dhaama ka obboleettii tiyyaatti obboleessa kiyyas ta'e obboleettii kiyyas ta'e walirratti sharri yaadina khayrii waliif yaada. Wal jajjabeeffadha. Haganuma kunoo mucaan kun darbitee jirti hin deebitu. Nutillee karaan keenya kanuma yaada jenna malee bultii nuu baasii jenna malee nutis karaan keenya kanuma. Waa hedduu si mudata lafa kanarratti ta'us isin kun har'a darbitee jirti. Deebi'uun hin danda'amu. Garuu haala amala isiitiin waan hojjetteen hojii isiitiin deemtee jirti. Yeroo jirtutti garuu khayrii dalagataa turte. Wallahi khayrii dalagataa turte. Otoo hamtuu dubbatte har'a jechuudha akkuma haala amala isiitiin deemte. Otoo qullaa baatee, otoo sirbitee, otoo maal jettee ilamee jiruma addunyaa tanaayyuu laala. Wallahi haganumaaf wal jibba jechuudha ilmi namaa. Jiruun addunyaa tuni gabaabduudha. Jiruu gabaabduu tanaaf jennee immoo wal jibbuun hin barbaachisu. Haa khayrii facaafannu. Haa jajjabaannu. Haa wal gorfannu obboleen kiyya. Har'a yoo wal gorfanne, har'a yoo cimne, har'a yoo jabaanne waa hundumarratti boru haala amala keenyan addunyaa kanarraa deemna. Har'a akkuma natti tole,
har anati tole akkuma fedhe gabbaye uttaalee akkuma fedhe gabbaye caffaree akkuma fedhe gabbaye nama rabsee hoodee be hin taatu beeke obboleeyyantii hin taatu gaafni ati rabbii kee yaadattu gaafsi dhukkubu qofa gaafni ati yaa rabbii kiyyaana dhaqqabi jettu gaafa rabbii kee qofa yaadattu wallahi gaaf rabbii gaasan qofa rabbii kee yaadatte gaafsi dhukkubu gaaf mataan si dhukkubu gaaf ilkaan si dhukkubu gaaf dhibeen biraa si dhukkubu gaaf kaleen si dhukkubu gaaf onneen si dhukkubu rabbii kee yaadatte hin ta'u har'a yaadachuu qabna har'a uf beekuu qabna mucaa kana qofaa miti meeqa qabdu guyyaarraa addunyaa kanarraa boqochaa jira mucaan kun nama miidiyaa taate waan miidiyaa namni miidiyaa irratti isii beekamtii guddaa qabdu hojii isiitiin namni irraa dubbata malee meeqa kamtu guyyaarraa deemaa jira imootuu nuti immoo haa tattaafannu haa wal jabeeffannu haa gara akkuma olomaani keenya akkuma sheekonni keenya jedhan waa hundumarrattuyyuu kara khayrii malee kara sharri waliin gorsina maalifi khayrii masii katabama yoo sharri taa'es sharri masii katabama kanaaf obboleeyyantiya har'a viidiyoo kana wanna hojjechuuf na kakaase obboleettiin tiyya tun baay'ee garana nyaatte dhugumatti baay'ee garana nyaatte maalifi isheen illee nama akka keenyaa turte isheen nama akka keenyaa turte nutis nama akkasii turre haa ta'u garaagarummaa jira isheen diinii isiit irratti ciccite qur'aana isiit irratti salaata isiit irratti ijoollee barsiisuu irratti ciccite har'a mootiyyuu wallahi sadarkaa kana geette addunyaa kanarraa boqatte addunyaarraa boqachuu karama keenya rabbiin bultii nu haa baasu kadu'eef rabbi haa araaramu isillee cafee jaanataatiin kilma maleekaa jawaaba maleekaa rabbi isii haa tolchu jaanata firdoosin rabbi isii haa gammachiisu obboleen kiyya nutillee karaan keenya kanuma karaa keenya bultima baasee eegganna akkuma jenne sanitti waa hundumarrattuyyuu jabaachuu qabna wal jabeeffachuu qabna khayrii dubbachuu qabna tokkoffaa keessattuu hama namaatirra rabbiin nu haa eegu hamni namaa nama dhiiga namaa jireenyaati wal hamachurra namni irra guddinni dubartoonni keessattuu jedhan haa ta'u garuu yeroon ammaa kun biizii nama godha yeroon teettee nama hamattu yeroon bilbilaan haasoftu hin jiru ijoolleen hundinuu garee quraanaa irratti bobbaate waan ta'eef kanan isinin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya video keenya like godha share godha subscribe godha isinin jechuu barbaada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan tura